حملك Hamil dan Busnaka Sinan Jodi Ulfana Hamilina Naogi Sumana Warga Cuma Nama Tumseni Kota ada Timbal Baridani Hawa Romora Aboti Romo Hayu Romo Eko Kanaka Jamo Buyan
maqaa Hacaaluutiin maqaa haadha Wabiitiin hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada baga jiraattanii. Ittiyaan Sudaanii akkuma aadaa keenyaa eebbamaa fudhootiin jalqabnaa eebbuma qofaa gabaabaa isaa boodee sagantaa keenyatti fufnaa eebbamaa gurgoodhaa fi duuba yaada isaa isin ba'aa. Tolcha karawat ke fadlatin tolcha kara muslimati shekoli ke nebade asin jiranu kan majurutu shekita dan de dubartootatti dabarsuuf deemna nama biraa waamu gara biraa laalin maazar gara biraa laalin okay kan maaliif tokko qabamaa kan masnuu fayyadamnaan sinuu ba'e Moltani bagana ganuftani politik Kenya kamu anak muda kan katuda bagana ganuftani dah bagawa kalakan sifte isin sundut bigesan bagana ganuftani tani kesati shamaroni Kenya video bakoni Kenya kanat mi agani baledani politik Kenya susah aku pausan baik gambar kisah Waktu saya bisa bagaimana harta politik yang hari mana acara asal berjualan tergamne acara wakka juga misalnya putra dia dapatkan anak putane acara nama jalan nama sami jalan nama bijalan nama Ajisani maatisa fresa duwamit saba oromia matsa saba oromia saba biye itu kami saba namumma nama mina kanaf ingadi hero magadi hero waisa ingadi hero sebisa sebom ingadi gadan ratisan gadin badisisan kanafi garwan jennu kamu akala jeda sagale wa ko utu akasaya dan tay akasani nutara ni ko ban tay silatu fitar bishani nudara atmede garu waqayo baladat akasani fi dalan was Dapat pun kali terfak karena ada iba kami berdoa iba ini demi berdoa terkali. Wah kayu bas amma sebentar kultural samuru ittijabat tadi, ittibudat tadi, ittibadat tadi, mana buang gede gasin gede. Sahaja kerana gara kultural dan menurut gara kultural tadi menurut anda sekarang kabar sambil berdoa jadi. Wah kayu mati kan haid bisu. Waktu yang mati di sana, hamma yang mati sana jise, politik pada mungkin tadi julese, mati se, sababun dumana, waktu yang jenya nufaken, waktu yang mayu nuak bisu, waktu yang mayu nuak bisu, waktu yang mayu jenya dera jenya buddha jenya benda nufaken, waktu yang sabakenya kukumahaken, waktu yang sabakenya ولا جسم كونتين والجارو والجكرو والتلسو والبلد آبتشو هكين تقوم هكين والياد والبلد آبتشو واقعيون هكين فلوتكو gara uritiana, gara kulturatiana, gara kulturatadena, والجبيسنا والبلد آبنا
ولي وجدنا الخطوات تبينا واقعيو إسكرامو نمني كان نمك وفي سادي كريم أو ملئ نمك الكبير ندعو بالخطواتي ولي وجدنا أكم جبات هذه الجبانة بالخطوات كريم واقعيو ما كركار والجاي كان واقعيو هاي بسوا وبوليتيك يروش لدنا جرتو إشياء هاي بسوا إشياء كركار غير خطوات شيء تجمع واقعيو ممالي شيء كني أما غير خطوات شيء كني إدوبا يكشين تنام تلوبتو كشين تمن تجيب سطوني لقينا واقعيو ما يؤدى في سورة مدرسة فاكر نوفي ساكن جرينا في تو هم غير خطوات لا غير خطوات تجيبني ولي وجين هم أنا أعرف واقعيو لو فاكرنو باي فياتا وانا نكيف فتاي ودان سكرتي فتاي كمان Hedduu jabaadha garuu intala koo galateeffadha akka islaamaattis akka dubartiittis bakka kana na buusuusiitiif alhamdulillah. Namni illee dibnee as keessa jiru argu namni ijaan argu warra dhiiraa sheekoliin ta'uu qabu dirqama du'aa gochuudhaaf yookiin rabbii ofii kadhachuudhaaf sheekii ta'uu qabu. Namni mana ofiitti ilmoo ofiitiif obboleessaaf obboleettiidhaaf haadha abbaa du'aa hin goone hin jiru. Ijoolleen kun intalli kun gurbaan jedhee dachee kanarraa umurii isaa malee gale umurii ijoolleetu ilmoo keenya silaa I don't know. Asa ulle barbadu galanni Hacaaluu kana ta'uu qabu. Galanni isaa kaffaltii isaa sidaa dachaa ta'uu qabu. Immoo eega ta'ee dhiiga Hacaaluus kan kaffalu ilmaan Hacaaluus kan eebbisu xiiqee akka Hacaaluus kan ba'u numa kanas jiru qaba. Kanaaf haadha ofiitiin baga nagaan dhufte ammallee jabaattee haadha ilmaan keetii dhiiga Hacaaluus barbaadee ilmaan Hacaaluu bakka Hacaaluu buuftee Hacaaluu darbanii akka biyya isaaniitiif saba isaaniitii dhaabbatan akka ati gootu rabbii wajjin abdiin qaba waan ati jabduu taateef rabbi si haa jabeessu. Nibra Rabbi Subhanahu wa ta'ala Rabbi bekada hunduma kenyaf kalbi Rabbi nufake angkalin jedhu jarana ifamana goda duba anengate se opposed disin gode tokkummaa isa jedhu hadas arma debi ejjeta silawto ta'e tokkummaa qabanne wal qabanne harka wal qabanne sammuu yaadaan tokko taane baay'ee gaarii asuun jirru silaa bakka hadda jirru kana jiraannu silaa hin taane isuma jirutu isuma wal qabatee jiru kanatu isa biraatti jira. Kanaaf tokkummaatti sababachuu qabu. Nu hammi jirru kun ciksinee wal qabannee jiru jireenya keenyatti waan ta'aa jiru waan saba keenya irratti ta'aa jiru isin hunduyyuu argaa jirtan dhiisaa isa kan rakkina siyaasaa meemee rakkoo uumamaa ilaala. Rakkoo uumamaa amma namni qoricha maaleeriyaa kiniinii karaarraa suuqiirraa dur nuti yeroo ijoollee dhaqaatii qoricha bobaa bitaa fidaa jennaan kiyooksii guraageetii binnee galleetii itti namni hundinuu fudhatee bula ture. Hadda namni keenya qoricha maaleeriyaa dhabeetii beela irratti dabalatee lola irratti dabalatee namni keenya kiniinii maaleeriyaa dhabee du'aa jira. Nummoo maalirra jirra jarra? Ani isa kanaaf Rabbiin laafina garaa yaada sammuu
rabbiin nu bira godhee nu haa gargaaru. Nama kana keessa darbees gaaf tokko wajjin teenyee yookiin kolfine yookiin immoo wal himannu rabbiin nu haa godhu. Haadha Wobii ati immoo ammallee irra deebi'ee siin jedha. Rabbiin subhaanallah eenyuun afaan fedhee yoo kadhate kadhanni isaan dhaga'aman akka haadhaatti rabbiin ammallee dabalee jabina isaa bira dhaabbannoo isaa yaada kee fuula dura hunda gufuu isaas duraa kaasee kan si gargaaru siif godhu ilmaan kees ilmaan si yaadee guddattee ilmaan kee beekamtu siif godhu jedhaan. Ayyee warri na duraa eebbiftan galatooma waan baay'ee dubbattanii gara heebbaatti otoon seeniin duraa sirba Hacaaluu oolmaa ati naa hoolte jedhu dhaggeeffatanii hin beektu. Sirbi sun sirba haadha Wabiiti. Haati Wabii yeroo dheeraadhaaf Oromoofis Oromummaafis keessi ishii gubataa ture. Hacaaluun daa'ima taatee Hacaaluun mana hidhaa galee waggaa 5 mana hidhaa Karchallee Ambootti gaafa inni makaraa argaa ture. Otoo namni tokko Oromoonis hin beekiniif namni wayiituu hin beekiniif umurii ishii daa'imaatti gubachaa turte waggaa 5 Hacaaluutti galaa baachaa turte. Har'a immoo Oromoo hedduutu naannoo addunyaatti haadha Wabii faana jira. Hacaaluun waan haati Wabii isaaf taatee akka inni jiraatee achis bahee Oromoo tajaajilu fakkii Oromoof duwwaa otoo hin taane Afrikaaf ta'u isa gargaartee isa baaftee inni immoo fakkii sana ta'e Oromoodhaaf. Har'as gaafa inni lubbuudhaan darbeeyyuu kaayyoo Hacaaluun galmaan gaa jettee hinni kufullee ishiin irraa fudhattee gargaarsa keessaniin gargaarsa Oromootiin fuulduratti deemaa jirti. Bira haa dhaabbannu kan jechuu barbaada gabaabatti. Qabsoon tokko wanti tokko waan naayyootti dhufu miti. Akka sibiila ibiddaan gubatanii keessa darbu sana keessa turtee sana keessa jirti. Oromoof waa godhu Jirraa Faawundeeshinii Boorana bakka nuti qaqqabuu hin dandeenye qaqqabdee kan bishaan horiin keenya dhume isaa baaftee bishaan obaasuun sun nutti dhagahamuu qaba. Addunyaa naannoo almaalaan gochaa jira kan jedhu mana nagaatii baatanii haadha Wabii harkuudhaaf as dhuftan waan mana nagaatti isin haa galchu. Rabbi uummata wajjiniin dhaabbatee wal gargaaree of gargaaru nu haa tolchu. Mana nagaatii baatanii mana nagaatti galaa har'a haadha Wabiiti guyyaan kuni waan makiinaa qabatanii dhuftanii gara nagaadhaan mana nagaatti isin haa galchu. Haadha Wabiis imaala ishii xumurattee bakka dhufteetti ijoollee ishiitti nagaan akka galtu waan haa gargaaru kanuman jechuu barbaada. Ulfaadha of kana jiraata.